gara sagalee waaqayyoo isa dubbii har'aaf naa kennametti jajjabinaaf jedheen dubbadhe. Jajjabina miti sagalee waaqayyoo immoo jireenya of keessaa qaba. Kanaaf iyyuu egaa dubartiinis mormatti laatteetti ergamoonni 12 mormatti kennaniiru. Ergisii kan ka'anis abbootiin amantaa baay'ee wangeela kanaaf morma kennaniiru. Isa guddaa ta'e isa lubbuu baay'een itti ba'e isa jireenya ta'e kanaaf ol kaanee sagalee waaqayyoo dubbifanneetu gara saanutti darbina. Ijaa dadhabneef waliin kaan ulfina dubbii waaqayyoof ol kaana. Guddaadha Yesuus. Kutaa har'aan dubbisa otoo hin ta'in kutaa keessa koo guuteen dubbisa. Kutaan har'aaf qabadhee dheeraadha waan ta'eef sin dhaabachiisaan oolu akkas jedhaman dubbisa. Qorontos lammaffaa Qorontos 4:16. Kanaafis nu himatuma abdiin kutannu namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadi dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boriin hara'ani adeema. Rakkinni salphaan inni nuyi yeroodhaaf baannu kuni ulfina barabaraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuun ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Ameen. Ija keenya walirra buufannee waaqayyoon hin kadhanna. Haleluuyaa. Abdiin kutannu jedhe Phaawulos gara warra Qorontositti yeroo barreessu. Inni ijaan argamu kun hin darbaa. Miidhaginni keenyarraa kun hin darbaa. Miidhaginni keenyarraa kun hin darbaa. Wanti biyya lafarraa ilaalamu kun hin darbaa. Han hin darbine garuu ulfinni tokko nu eegaa'eera. Kan hin darbine kabajni tokko nu eegaa jira olii waaqarraa. Haleluuyaa. Warri isinii gale haleluuyaa. Ameen. Ufirraa kaaneetu waaqayyoon hin kadhanna. Si kadhanna, si galateeffanna mootii abbaa keenya. Guddaa guddootaa mootii moototaa kan taate baroota dabarsitee kan jiraattu waaqayyoo galanni ulfinni siif haa ta'u. Ati guddaadha jaa guddummaa kee si galateeffanna. Ati jabaadha jaa jabaa taate si galateeffanna. Ati abbaa keenya jaa abbaa taate si galateeffanna. Baroota baay'ee keessatti nu gargaarte yeroo baay'ee keessatti nu gargaarte har'aan nu geesseetta. Kanaaf iyyuu galata qabna galanni siif haa ta'u. Galata qabna abbaa galanni siif haa ta'u. Guddaadha Yesuus. Situ nu gargaare. Situ nu baate barruun kenni nu baate kan eebbifame haa ta'u. Tusi galateeffannu immoo si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barsiisaan dhugaasi. Elaayaa Waaqayyo ati ogeessadha nama barsiisa hafuura qulqullu. Sagalee Waaqayyoo nu barsiisuun gidduu keenyatti argami. Ani sirraa barachuun barbaada Abbaa. Sabni kun sirraa barachuu barbaada. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kootu nu barsiisi. Elaa laanaa banamu. Maqaa Yesuusin dhowwaa tokko malee sagalee waaqarraa nutti dubbadhu. Elaa maqaa Yesuusin harki dhowwuu yoo jiraate haa qabamu. Jawwee namaan kan waraaname haa ta'u. Awuree waga zandoo waga በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከየተወጋ ይሁን። የዘንዶ መንፈስ የተወጋ ይሁን። የአውሬ መንፈስ የተወጋ ይሁን። ሰገሌ ከቀቡ kan barbaadu laphee dhaloota kanaa jabeessee irra dabarsuu kan barbaadu maqaa Yesuusin haa qabamu. Maqaa Yesuusin haa qabamu. Qilleensa isaa birmaduu baasneerra. Lafa isaa birmaduu baasneerra. Sammuu dhalootaa qulqulleessineerra. Laphee dhalootaa qulqulleessineerra. Kan qulqullaayaa ta'u nu wajjin ta'i. Amma dhumaatti nu eegi. Nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen noora. Dubbii sagalee Waaqayyoo har'a irratti dubbadhu dhiifama barreeffamni ishee xixiqqoodhaa yuni sirraa dubbisa. Dhiifama naa gootu jedhee yaada. Kutaanan har'a wangeela keessaa dubbadhu Efesoon 5:14ttidha. Baafannee wajjin ilaalla. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallatee paasteriin faa gaafa kana sirreessanii akka dubartootaaf ta'utti sirreessini. Xinnoon gabaabbatee jechuudha. Dhiifamarran deebi'aa. Akka ijoollee jaallatamootaatti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallatee isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera. Akka warra
waaqayyoof qulqullaa'aniitti jiraadhaa malee halalummaan xuraa'ummaan hundinuu sassatiis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu dubbii galateeffachiisuu malee dubbiin gurratti hin tolle dubbiin midhaan hin qabne qoosaan hin taanes hin dubbatina. Namni halalee yookaas xuraa'aa yookaas sassataanii mootummaa Kiristoosiif mootummaa waaqayyootti galuu akkuma hin dandeenye waaqayyoolii tolfamaa waaqessuu irra hin deebi'a. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosiif mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beeka. Namni sassataan waaqayyoolii tolfamaa waaqessuu isaatii sababa waan kana hundumaatiif immoo dheekkamsi waaqayyo warra isaaf hin abboomamne irratti ni dhufa. Homtinuu dubbii hundee hin qabneen isin hin gowwoomsinii hidhata namoota akkasiin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtanii amma garuu karaa gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa malee wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa qajeelummaa dhugaa hundumaa keessatti argama. Wanta gooftaatti tolu qoraa ilaalaa malee hojii dukkanaa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee ittiin hirmaatina. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Wanti isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yeelloodha. Wanti ificha bakkeetti baasu hundinuu mul'ataadha. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu immoo ifaadha. Kanaafis ati yaa isa raftuu dammaqii warra du'an keessaas ka'ii. Ameen. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Seenaa macaafa kana kan barreesse Phaawulosidha. Warra Efesoonitti kan barreesse xiqqoo ishee dubbiin jalqaba qabne dhumni isaa namaaf hin galu waan ta'eef seenaa Efesoonii fi seenaa Phaawulos walitti dhufeenya isaan qabanii xiqqoo isinitti meen gara itti aanutti darba jechuudha. Otoo Efesooniin jiraannee Phaawulos ergaa kanan barreessu waan ta'eef dura waa'ee Efesoon isinitti hima. Efesoon jechuun magaalaa tokko Isiyaa xiqqoo keessatti kan argamtu taate biyya amma Tarkii jennu jechuudha. Efesoon kuni biyya baay'ee galoo galaanaatti dhiyoodha. Ammallee Efesoon durii galaanni fudhatee irraa siqteeti kan jirtu magaalli isheen amma jirtu jechuudha. Haa ta'u malee walitti dhufeenya akkamii qabu isa jedhuu fi Efesoon magaalaa guddoo taatee jechuun akkuma Anxookiyaa fa'aa magaalaa tokkodha. Daldalaan kan beekamte magaalattii keessa karaa baay'ee gurguddaatu keessa darba waan ta'eef daldalaan kan beekamte turte magaalli kuni. Magaalaa kana keessa namoonni magaalaa kana keessa jiraatan mata jajjaboo namoota jalloo warra jedhaman jechuudha. Baay'ee ulfaataa baay'ee namoota ulfaatoodha jechuudha. Namoota waaqa tolfama waaqessanidha. Namoonni Efesoon kuni namoota waaqa tolfama waaqessanii waaqni tolfamaan isaan waaqessan kuni waaqa hormaataa jedhamtee beekamti. Waaqittiin kun Arximis jedhamti. Afaan Giriikootaatiin Arximis jedhamti. Afaan Roomaatiin immoo Diyaanaa jedhamti. Isuma nuni wiiggii bitannee itti fayyadamnu kana jechuudha. Isa kan koo miti garuu Diyaanaa miti kan koo Keeniyaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa akkasii waaqessu jechuudha. Waaqa akkasii waaqessu namoota mata jaboodha. Waaqessuu qofa otoo hin ta'in waaqittii kana madda galii isaanii godhataniitu namoota itti fayyadamanidha. Akkamitti madda galii isaanii godhatanii itti fayyadamu yoo jettanii bobboca hojjetanii sibiila bobbocaniitu waaqa dubartii kana bocaan agarsiisanii gurguraniitu madda galii isaanii godhatanii ittiin jiraatu. Efesoonii warra akkasii turan jechuudha. Phaawulos immoo gaafa isinitti himu Phaawulos Saa'ol nama jedhamu nama qomoo Israa'el keessaa qomoo 12 keessaa nama tokko ta'e qomoo Biniyaamidha jechuudha. Saa'ol jechuun jalqaba mootii Israa'elii maqaa jalqaba mootii Israa'el fudhatee jechuudha Saa'ol jechuun. Egaa Saa'ol kuni nama guddisa toleedha haadhaaf abbaa biratti kan guddate rakkoo guddinaa tokko iyyuu hin qabu Saa'ol kun jechuudha. Nama immoo seera baratee fi amantii Farisootaa duukaa bu'aa ture rakkoo guddinaan tokko hin qabu. Nama sirriitti qajeelee guddateedha jechuudha. Guyyaa tokko garuu guyyaama keessaa guyyaa tokko ka'eetu amantiin kiristaanaa kuni sirrii ta'etti mul'achuu dide. Gaafa sirriitti ta'etti mul'achuu didu yaada isaa jechuudha. Sirrii ta'etti mul'achuu gaafa didu ari'achuu jalqabe. Kan isin namichi kuni kiristaana qofa miti kan ari'atu
kiristaanaaf kiristaanummaa ari'achaa ture jechuudha. Akkuma beeknu kiristaanni maqaadha, kiristaanummaan jireenya. Saa'ol kun jireenya kiristaanummaa ari'achaa ture. Akkuma beekamu seenaa Phaawulos namni baay'een keenya beekna seenaa Saa'olii guyyaa tokko Damaasqootti dhufee gooftaa Yesuus Saa'ol maaf na ari'attaa jedheen. Gurra isaatiin dhaga'e kan isin dhibu karaa namaa miti. Itti dhaqe Yesuus. Isa jabaatti dhaqe Yesuus. Isa jabaatti dhaquu beeka inni. Haaleluyyaa. Yerosuma jilbeeffateetu gooftaa Yesuusin fudhatee akkuma gooftaa Yesuusin fudhateeni Saa'ol kun iddoo aarsaa irratti ol hin baane. Gadi taa'ee waggaa 3 fi nama macaafa qulqulluu qo'ateef barate ture. Ergi baratee immoo harkarra kaanii kadhatanii fi walitti dhufeenya isaaniitti isinii deemaa jira jechuudha. Irraa harkarra kaanii kadhatanii fi gara tajaajilaa kanatti dhufe. Bara tajaajile keessaa garuu waggaa 3 magaalaa Efesoon kana keessa tajaajile Phaawulos. Phaawulos ergi baratee macaafa qulqulluu gadi taa'ee qo'atee kadhatamee fi booda tajaajila isaa bara tajaajila isaa keessa waggaa 3 Efesoon kana keessa tajaajile. Bara tajaajiletti immoo bu'aa maalii buusee hojjettanii namni kun lubbuu haaraan baay'ee gara gooftaatti fideera. Dhukkubsattootaaf kadhateera. Hundeeffama waldaa Efesoon keessaa gahee guddaa nama taphateedha jechuudha. Utuma kanaan jiru Efesoon isinitti meera. Warri Efesoonii madda galii isaanii kan godhatanii dubartii kana bobboca ishee hojjetanii waaqedhanii nama goomsanii gurguraniitu madda galii isaanii godhatanii jiraatu isiniin jedhee isinitti meera. Sababa kanarraan kan ka'e guyyaa tokko namichi kun gara ija keenyaatti dhufaa jedhaniitu marii gaggeessanii. Walga'ee godhatanii maalaa goonu jireenyi keenya isa kana nuni koo madda galii keenyaa godhannee kan hojjechaa irra. Namichi kun immoo hojii keenyaan mormaa jira. Maalaa goonu nama kana jedhan mari'atanii gadi baaniitu sa'aatii 2 kan walirraan cinne magaala iyyaan sochoosan waaqa keenya waaqa Arximiis guddittii jedhanii iyyanii kanumaanii Phaawulos magaala kana keessaa socho'uu barbaade deemuu barbaade magaalli jeeqameera. Kanaaf iyyuu keessaa deemuu barbaade waldaa kiristaanaatti nagaa dhaamee kadhatanii fi harkarra kaanii kadhatanii fi buleesaa magaala kana keessaa deeme. Ergaa koo gabaabsuuf jecha ergaa kana koo eessa taa'ee barreesse Phaawulos isa jedhuu fi mana hidhaa keessa taa'eetu warra Efesoon kanaaf barreessa. Itti siqeenyaan beeka kaleessa warra Efesoon kana maal isaan akka ta'anii hundeeffama waldaa ishee keessatti gahee guddaa nama taphatedha isiniin jedheera. Har'a immoo eessa taa'ee barreessa namichi kun yoo jettan immoo mana hidhaa keessa taa'ee barreesse. Efesoon 5:14 isa jiru mana hidhaa keessa taa'ee barreesse. Sababa maaliif barreesse namni kun yoo jettanii sababa 2 barreesse. Akkuma achirraa dubbatutti sababa 2 barreesse. Dhaloota ifa dukkana keessa turanii karaa Kiristoos immoo ifatti dhufanii ifichuma keessa immoo jiraniif akka humna ta'uuf ergaa kana barreesse. Namoota immoo karaa Kiristoos ifatti dhufanii ifichuma jalatti immoo hojii jallinaa hojjetanii hojii dukkanaa hojjetaniif immoo barreesse. Akkuma ergaa kana keessatti akkuma yeroo nu dubbifame dhageenyetti jechuudha. Warra kanaaf barreesse. Sababii maalii fi kaayyoon Phaawulos maali? Kaayyoo maaliif kana barreesse yoo jettan immoo kaayyoon Phaawulos inni guddaan 2dha. Kaayyoo 2 barreesse Phaawulos sababa isaa isinitti meera kaayyoo 2 barreesse. Kaayyoon isaanii tokko biyya lafaa kanarra amma jiraannutti akka Kiristoosiif ta'utti jireenya ulfina qabeessa. Jireenya boquu ol nu qabsiisu. Jireenya foolii tolaa qabu akka jiraanne darbinuuf nu barreesse waldaa kanaaf Phaawulos. Inni lammaffaan immoo kaayyoon isaa inni guddaan namoonni hundinuu akka mootummaa Waaqayyoo galaniifidha. Akka mootummaa Waaqayyoo galuufi namni kan barreesse. Ifa keessa jiraachuu jedha mata dureensa. Namni yoo ifa keessa jiraate mootummaa Waaqayyootti hin gala. Yeroo hundumaa namni ifa keessa deemu fuuldura saalaa akkasitti ilaalaa deema. Gadiin akkas jedheen deemu. Namni dukkana keessa deemu yeroo hundumaa gufuutu isa jala jira waan ta'eef gufuu laallata malee ol jedhee deemuu hin danda'u. Kanaaf amma namni lafarra jirutti ifa keessa deddeebi'ee Kiristoosin gammachiisee akka darbu barbaade Phaawulos. Borummoo abdiin keenya inni ijaan hin argamne mootummaa Waaqayyoo akkuma ta'e
akka mootummaa waaqayyoof qophoofnuuf barreesse Phaawulos. Har'a waldaan Phaawulos faa jirti Efesoon jirti yoo jettan hin jirtu. Seenaadha darbeera. Anaaf isiniin har'a waaqayyo maal jedha obboloota ko. Wangeelli seenaa miti. Dubbiin sagalee waaqayyoo seenaa miti. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Garuu Efesoonii fi Phaawulos darbaniiru seenaadha. Dubbiin waaqayyoo garuutti fufee jiraata. Har'a immoo maal nuun jedha laata waaqayyo anaaf isiniin. Haleluuyaa. Guddaadha Yesuus. Kanaaf akkas jedha waaqayyo. Isa jiraataa keessa jiraachuu hedheenan mata dureetti kennee sin barsiisa. Inni jiraataan kun eenyu? Inni jiraataan kun Yesuus Kiristoosidha. Waldaa gaafa jedhu gooftaa Yesuus nama. ቸርች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ማለት ነው። ጎሞቲ ጋቲ ከነም ቤኩ ዋቀዮ ጋሞቲ ጋቲ ከነም ቤኩ ዋቀዮ ለፎቅ ዋጋ ሰጥቶ አቅም እግዚአብሔር ገሩ ነማፍ ጋቲ ከና እግዚአብሔር ግን ለሰው ዋጋ ይሰጣል። ከናፉ ወልዳ ጋፈ ጀዱ ቸርች ስንል ኡኑ ጀቹዳ የተቀደሰችው እኛ ማለታችን ነው። አናፍስን እኔና እናንተ ከናፍዩ ስለዚህ ሀራ ዋቀዮ እርጋ ማሊኑ ቀባ ዛሬ እግዚአብሔር ምን አይነት መልእክት ነው ለኛ ያለው? አከዝ ጀዳ መተ ዱሬ ለለበኮ የስብከቴ ርዕስ እንዲህ ብሎ ነው የምናገረው። ኢሰ ጅራታ ከስ ጅራቹ የኖረው አምላካችን ውስጥ መኖር አከሚት ኢሰ ጅራታ ከስ ጅራቱ እንዴት ነው ከሱ ጋር መኖር የምንችለው? እኒ ጅራታን ኩንስ ኤኙ ይሄ የሚያኖረን የምኖረውስ ማን ነው? ኢሰ ጅራታ ከና ጳውሎስ ይፋይደ ኢብሳ ጳውሎስ ብርሃን ብሎ ይገልጣል። ዮሐንስ ሞ ጅሬኝ ሰከሰ ጅራ ጅሬኝ ሲሞ ይፈነ ሞታቲ ጀዳ ዮሐንስ ሲናገር ደግሞ መኖር በሱ ውስጥ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ጅሬኝ ሰከሰ ጅራ ጅሬኝች ሞ ኑሮ ማለት በኢየሱስ ውስጥ ነው። ጅሬኝ ሰከሰ ጅራ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ኢፍችሞ ጅሬኝች ሞ ይፈነ ሞታቲ ያ መኖር ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ብርሃን ነው ብሎ ይናገራል። ከናፍዩ እኒ ጅራታን ሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳቹዳ ኖሮ የምኖር ኢየሱስ ብቻ ነው ማለት ነው። ከናፈጋ እሰ ጅራታ ከነ ከሰ ከሚት ጅራና ይሄ አምላክ የሆነው ጌታ ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው ማለት ነው። እኒ ጅራቱ ኩንስ ኤኙ የምኖርስ ማን ነው? እኒ ጅራቱ አናፍሲኒ የምንኖረው እኛና እኛ ነን። እኒ ጅራቱ አናፍሲኒ የምንኖረው እኛና እኛ ነን። አከሚት ጅራና ሰጀዱፍ እንዴት ነው የምንኖረው ለምለው ቶኮ አንደኛው አከፈከኛ ሳትደደቢውዳ እንደ ምሳሌው መመላለስ ነው። ዮካን አከፈከኛ ሳትጅራቹዳ ጌታ እንደሚፈቅደው እንደሚወደው መኖር ነው። ነምኒ ኩኒ አከፈከኛ ሳተከሚት ጅራታ ይሄ ሰው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጌታ እንደሚወደው እንዴት ይኖርለታል? እንደንዳማ ይቻላል ወይ? እንደንዳማ ቦለተክ ይቻላል ወይ? ወንድሞቼ እህቶቼ ዮሙራታን ገሩ እንደንዳማ ቆራጥ ከሆናችሁ ከጌታ ጋር መኖር ይቻላል። ነምኒ ጎፍታ ከነ ከሰ ጅራቱ ከጌታ ጋር የምኖር ሰው ዮካን ሰ ጅራታ ከነ ከሰ ጅራቱ ይሄ አምላክ በሆነው ጌታ ውስጥ የምኖር ኡፈታ ከነ በሬቸ ቴሚቲ ልብሱን አሳምሮ አይደለም። ዱቢ ከኛስ በሬቸ ነሚቲ አነጋገራችን አሳምረን አይደለም። ለለበዝነስ ሚቲ ለስብከትም አይደለም። ፋርፈነስ ሚቲ ስለዘመርነው አይደለም። ጋሪ ጎኔ ነሞተ ደደቦተ ገርጋሬፍስ ሚቲ ኩኒ ቶኮ ዋን ከሳ ደካሞችንም ስላገዝነው ብቻ አይደለም። ገሩ ዋኑን ዱማሳዮ ራወኔዳ ሁሉን ነገር ከፈጸምነው ነው። ቶኮ ራወኔ ቶኮ ይዲስኔ አንዱን ፈጽመን አንዱን ሳንፈጽም ስንቀር ገቲን ቀፍ ዋጋ የለውም። ሁንዱማሳ ቦሚ ዋቀዮ ዮኤግኔ ገሩ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሁሉንም ከፈጸምነው ግን ኢሰ ከሰ ጅራቹ ደንዴኛ በሱ ውስጥ መኖር እንችላለን። ዋቀዮ ነው አገርጋር እግዚአብሔር እርዳን። ኢሰ ፈካቹ ቃምና ሰጀዱ ጡቃለማ ፉዴራ ጀለት እሱም መምሰል አለብን የምለው ሁለት ነጥብ ነው ያስኩት። ቶኮ ሙዳ ማለደ ደቢውዳ ዓለምንም እንከን በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ ነው አንደኛው። ነምኖ ደደባዳ ከሚት ሙዳ ማለደ ደቢያ ሰው ደካማ ነው። እንዴት ነው አለ እንከን የምንኖረው? ዋንት ለፈራ ኩን እንዱምቱ እቺ ምድራዊ የሆነችው ነገር